TikTokii guyyaa tokko illee nama jedhalee yaadeen beeku. Ifara nama bohaarsaa turte jechuudha. Nama afurshanii miti darbaa tokko ta'e hojjedhe. Waa nama bashannansiisuuf yaaduu yeroo sana sammuu keessa jechuudha. Maqaa nama tokko akkasumas nama kofalchiisu jira maqaan nama tokko. Carraan ati gara TikTokitti ittiin dhufte sirbaa yoo sangee ta'uun dhageesseetu. Jaalladhis jibbeessa na baala gideedha. Akkam gabbarra kam ture naannoo Arsiitti aanas dhumaa Arsii kanaan jettee turte. Iddoo ijoollittiin aadaa naggaadhi deemu. Fiigicha Itoophiyaan dorgomtee mootte keessaa kan itti yaadatu jira. Kutaa lamatti marade daraartuu tulluu kan ilkaan qulqulluu kan jiran. Abbaa warraa fi haadha warraa yoo lolanis siree walitti taraarsa. Garuu harri kan kee maatiin kan kee gaafa si argamaan jettaa ija dandeessee isaan laaltara. Yaadni jiraatu malee rifeensi jiraatu jiraachuu baatus. Qurmaan natti raayyaa.